Hayyee baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Amma natti galee jira. Yaada gabaabaa tokko isinii fidaa jedheetiin dhufee jechuudha. Duraan dursee meenootii kiyya fudhadhee jedha. Waa lamaaf hin dhufee jedhe. Inni tokko erga koominitiin DC walgahii qabaa yeroo naaf mijjaa walgahii irratti argamuu hin danda'u. So jiraattota naannoo DC jiraatanii walgahii kanarratti kan hirmaatanii bakka biraa ilaallee kan hirmaatanii fi dhaamsi kun haala qabuun barbaadeetiin kalee yaadatan taatee waa'ee hiriira irratti xiqqoo dubbadheen ture. Hiriira kana at least very early stage yeroo inauguration hiriira sana wajjin community board DC na qunnamee fuulduraaf haala akkamiin hiriira goona kan jedhu warrillee akka yaadaa jiru naaf himanii. jedhuftu dhumarratti yaada bareeda jennee gargar baane amma immoo akkuma agartanii hadda murteessuuf deemanii ji'a kana dhumarratti ta'ee torbaan kana kan ta'u ka jedhu yaada lamatu jira irraa xiqqoo dubbachuu barbaada. Qabxiin lammataa immoo chaalenjii ofii kiyyaa godhaa jiru tokko guyyaa shanan dhuftu kanaaf jechuudha. San lammatarra itti deebi'ee jira. Kun amma yaadni kuniin dhaamsi kuniin dhaggeeffattoota especially warra fira DC qabuu fi Oromoo hundayyuu kan biyya North America jiruuf bareeda jedhama. Hiriirri kun torbaan kanatti godhamuun very barbaachisaadha jedhee ilaala. Maal isinitti fakkaatee ani harma adda addaa walgahii adda addaa irraan tura yeroo baay'ee haasa'an dhagahaa gaariis hamaas numan dhagahaa so dabreetiin miidiyaa adda addaa irratti yookiin ofii kiyyaa immoo pireesii ollaa irratti kan personaalii kiyyaa irratti ni dhufanii beektu jedha. Ila hiriirri kun maaf barbaachisan fakkaata tokkoffaa warri har'a beelarra jiru haga ji'a dhumaa gahuu hin danda'an biyya Ameerikaa kana keessa teennee seerni dhoogu tokko hin jiru hiriira bahuuf. Parmitiin isteeji adda addaatu jira. Bakka karaa cuftu bakka karaa cufnee waddas jira. Jimaata kalee waliin haasofnee turre wixata beellamannee jennee warroonni DC jirtan I'm pretty sure Oromoo warra seera baratee warra hedduu narra beeku waan jirtanii fi sun sababaan ta'uu hin danda'u. Lammata immoo akkuma isiniin jedhu torbaan lamaan dabre kana torbaan lamatti itti deebi'ee jira. Ilaala filannoo ji'a 11 faara ture biyya Ameerikaa kana keessatti filannoo hanga ji'a dabree walakkaa dhumaa kana ji'a lamaan kana jechuudha. Manni maree cadhiseetuma leemdaakeedha takka hin dalagani. Saniif cadhisnee jennee haalaaf of qopheessaa ture jechuudha. Yeroo kanaaf of qopheessaa jirra jechuudha. Ammallee vacancy'n bakki duwwaa hedduutu jira isiniin jennee jirra. Garuu torbaan sadan afran as dhuftu kanneen especially ji'a afurfaaraa jalqabee wanni martuu karatti deebi'uuf deemaa jira. Karatti otoo hin deebi'in duraan sagaleen Oromoo dhagahamuu qaba. Goonuu cadhisnee jenne yaadni kuni as biyya alaatiif illee biyya keessaaf illee jechuudha. Yeroo torbaan qabxii lammataa deebi'ee akkamitti akka deemuu qabnu bal'inaan inni himan jedheeti yaadee jedha. Sanii alatti illee kan isinillee daawwattoota namni qal'ee akka daawwataa jiru argaa jiru. Yaa nama kara 300 fo'itu daawwataa jira. So maal isinitti fakkaate yeroo dhufu kana keessatti Secretary of State Prime Minister wal dubbatee waan katabe agartanii inillee warra Itoophiyaa waan katabe argatanii jira. Akka publicii jedhanii akka keessa jedhan garagara. Because walgahii warra mootummaa wajjin haasa'aa jira. Walgahii irratti argamne obviously at least akka jiru. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru yeroo jalqabaatiif empire Itoophiyaa suni akka itti fufuu hin dandeenye arganii jiran. Kanaafuu dhiibbaa kan godhamaa jiru waa'ee lola Tigraay irratti waa'ee warri beelarra jirullee dhagahamee dhiibbaa godhamutti jira. Hiriirri bahuun keenya kun dhiibbaa mul'isee jira. Amma nuti warra meeliin liistii ollaarra jirtanii tempileetii waa'ee kanarratti akka koongireesii keessan ergitan tempileetii isin erginee jira. Tempileetii jechuun kiyya yeroo baay'ee yaadadhee jedha yeroo advocacy goon namni baay'een xalaa erguu barbaadan garuu xalaa kam erginaa kan jedhu isin dhiba. Kanaaf barreessineetiin isin jijjiiruu dandeettan warri beekumsa qabdanii warri yeroo qabdanii jijjiiruu dandeettan jechuudha. Warri ammoo yeroo hin qabne template erguu barbaadan koongireesii akkama dhagahu. Because maal isin fakkaatu walgahii hedduus taa'aa jirama. Waa'ee amma kalee kan hin dubbadhee jiru NSA'n walgahiin jalqabaa isaa waa'ee Itoophiyaa irratti ta'a. This is a big deal. Addunyaan kun biyyoota 200 ol jira odoon garuu baay'ee 200 at least.
waa Itoophiyaaf dursa kennaniif jiran because of the urgency waan jiru kanaaf. Kana keessatti sagaleen keenya yoomiyyuu ol yoo hin argamin dhimmi keenya xiqqoo gadi bu'a. Dhimmi keenya hin raafataman already yoo yaadatan taate waggoottan at least hanga caalaa asitti kajabaanni dalagaa turre tweetii yookiin ammoo xalayaa koongiresiin barreessu qofa otoo hin ta'in poolisii Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu ilaalcha Ameerikaa fi addunyaa Itoophiyaa irratti qabu rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Rakkoon Oromoo immoo Itoophiyaadha. Kuni ammoo rakkoo sirna biisuun akkaataa ittiin ijaaramte. Ka duri sii galee akka waan nama xiqqoo nama terroristii namni asii ta'e xiqqoo dhiibbaa godhu otoo hin ta'in really fundamentaalii lafee ijaaramiinsa rakkoo dhalatiin sarraa waan baddeef guddinni biyya kanaa toluu didee. Kun ammoo amma yoomiyyuu olitti akka yeroo kamii olitti argamee jira. Walgahii koongiresii fi tajaajila dubbisuu dandeettan ofiisa sii galee rakkoon Itoophiyaa argamee jira. Rakkoon Oromoo argamee jira. Hacuuccamiinsa argamee jira. Kanaafuu kun jechuun maalidha? Hiriira bahuu yeroo kana keessatti warra beelahee wajjin qofa hin ta'in otoo hin ta'in mana maree Ameerikaa ka torbaan gabaabaa dhufuuf deemaa jiru kana keessatti sagalee guddaa ta'ee issuun Oromoo yeroo issuu Tigraay dubbatamu olitti akka ol dhufu hedduu qarqaaree jira. Hedduu qarqaaree jira. So it is very important torbaan ka dhufu kanatti hiriirri bahaa jira. Walgahii dhuftan kanarrattis hawwii kiyya akkatti waan kanarra murteessitan abbiin qaban jechuudha. I know lafti naagaraa, lafti gannaa torbee dhufu kana stormitu deemaa jira. Especially warra Minnesota yeroon as gabaabaadha. Naaf kan kunniin martu wixataa fi jimaanni ammoo koongiresii ofiisa hin jiru. Wixataa fi jimaata jechuudha. Garuu bakki dhaan kun strategic like White House fi State Department waan ta'uu qabuu fi bakka itti dhagahamuu barbaachisu waan ta'eef because warra haaraatu dhufaa jira. This is isiniif hopefully warra garaa isin gubate kana warra cadhistanii mala dhabdan kana ani karaa turee dhiifama reef akkuma natti galee daqiiqa 10 dura manatti galee jedhe akkuma manatti galee wayaa baafadhee jedhe wayaa jijjiiradhee jedhee sagalee kana isiniif kennu murteessee jedhe maa hojjettan hadha galgala wal geettanii yoo murteessitan murtii maa akka murteessuu qabdan barbaachisaadha. Ani walgahii biraan qabaa sa'a wajjin naaf hin ta'u. Kanaafuu nama kumaanii jedhu irratti illee bahuun barbaachisaadha. Ittiin sunillee akkasumatti hafee duraan duraan dalagamaa jira. Walgahiin biraallee kan global community illee galgala walgahii kan murteessutu jira. Sunillee galgala har'a walgahii lamatu jira. Ka quba qabu ka globalii hirmaannaa iddoo adda waan qabuu fi at least san tokko hadha jira tokko immoo baru jira. Sadi rakkoon qabu warra DCT fi naannoo kan jirtanii. It is absolutely important because warri kun beelaan du'aa jira jedhumaa dhaqqabuu hin danda'amu. Torbaan sadii eeguu hin danda'ame. Lammata irratti immoo waan warri biyya keessatti godhaa jiru kanaa fi baay'ee ilaalaa jiranii waan inni asii goonu immoo daran itti jabeessee jedhama. Sadaffaa irratti kan immoo dubbadhee jedhu kuni warra biyyaatiif jechuudha. Mootummaan Ameerikaa kuni waan qabatamaan beeku amma warra Yuroobii wajjin illee olii ta'an akka jijjiiramni dhufe kana waa'ee Itoophiyaa kan fundamentaalii adrees gochuu barbaadan sidii galaamti sirreessuu barbaadan haga ta'e. Torbaan guyyaa shantan dhufu kana keessatti everyday challenge ofii kennee yoo rabbi qarqaaree jedhee dhufeetiin asirratti waan jiru waa hedduu haasoo ka barbaadnutu jira akka yaada kiyyaan. Waa'ee dhugaarraa haasoo barbaadaa rakkoon kenna maal akka jiru haasoo barbaadaa. Adeemsa politika Itoophiyaa irratti maaliif sagaleen dhokattee Oromoo dhokattee maal suuraa koominitiin kenna maal balleessaa jira maal tolchaa jira kan hin jedhuun naasaha. Kanaafuu torbaan dhufu kana torbaa guyyaa shanan kana challenge ofii kennee jedhee isinillee tokkoffaa I'm going to share now because asirratti dhufee isin barachiisuun barbaada. Yaada keessan illee fudhadhee this is my personal akka ollatti otoo hin ta'in akka seenatti akka nam tokkotti isinitti mun barbaada kan namni keenya beekuu qabdan maal godhuu dandeettan maaltu jijjiirama fida si galee targetii guyyaa tokko as biluu qabna guyyaa tokko immoo asitti alaa katabuu qabna challenge ka ta'e haasaan amma haasamaa jiru kan Ameerikaa qofa hin ta'in Yurooppii irratti illee haalli hedduu mijaa'aa jira haa ta'u malee garuu hidhamtoonni beelarra jiran dhukkubaaf saaxilamaa jiran torbaan sadi eeguu hin danda'an. Mootummaan Ameerikaa ammoo wanni inni sodaatu keessa mootummaa amma yeroo kana keessatti otoo balaan kan naannoo Tigraay jiru fincilli Finfinnee keessatti yoo ka'e jedhanii sodaa guddaa keessa jiran. Kanaafuu fincilli Finfinnee keessatti ka'uu qaba. Oromoo Political Party hayya duroonni kafaa'os habaa'os hundinuu yeroon amma
Sigali yeroon amma akkuma dhageettanii sirriitti dhageettii miidiyaa quba qabduun jedha. Warri kun filannootti dhiyaatu barbaada. Filannoo dabarsanii waan hiikaniif hin jiru. Du'uuf deemaa jiranii. Filannoon kunis seenaan seenu sun dhimma biraa ta'ee warroonni haayya jireen warroonni quuqamiinsa ilmaan Oromoo hin qabne jettan. This is a critical time. Because jarri murteeffattee kaatee jirti. Nutillee murteeffachuu qabna. Maal isinitti fakkaate qabsoo Oromoo kana keessatti xiqqoon tuttunnee dhiisanii galee haguma xiqqoon tuttunnee akkan duune akkan kaanitti deemnee jenna qabsoo Oromoo kana keessatti. Akkan duune waa'ee Oromoo kana gartee akka hin banne akka hin tolle deemaa jira. No amma yeroo dabree jira. Umrii itti nu badee jira. Kanaafiyyuu akka hin duune akka hin jiraanne osoo hin ta'in haa duunu yookiin haa bannu gargar qulqullaa'uu qaban jedhee yaadan qabaa. Kanaafiyyuu ammatti wanni guddaan isin dubbachuu barbaade jedhee inni qabxii guddaa kan amma hiriira ta'uu qaba kan hin jiru. Maaliif namni fudhanillee hin baane hiriirri torbaan kana ta'uu qaba. Kibxataa hanga kamisatti ta'uu qaban jedhee yaada qaba. Waraqaa adda addaa kanullee qopheessineetu jira. Akka gaaf dura gaaf guyyoo murtaa'een duratti irratti dubbadheen ture kan yeroo shoo isaa irratti illee jechuudha. Qabxii atiin kanarratti yaaduu qabaatan naa barreessas hin jedheera. Yeroo jalqabaatiif at least more proactive ta'eetiin torbaan dhufu kana kaayyoon kiyya engage isin gochuudha. Gaaffii keessan deebisuudha. Maaltu ta'aa jira? Maal godhuu qabdanii? Isinii galee waan because wanna kana ani waan onneentii itti na jirtuuf waan nallaqnaa kaffalamee osoo hin ta'in waan itti amanee jiru umrii sagalirraa waa'ee Oromoo kana. Akkuma Oromoota naannoo baataatee kaabaa kibba taatee ka waa'ee Oromummaa kun garaa gubayanii utuu yeroo ofii kennuuf qophooftan akkasumatti kan guddadhee jedhe hawwii akkasiin qaba. Hawwii akkasiin qaba. Asii galee yookiin bannee yookiin duunee bannaa yookiin jiraannee nama taana kan hin jedhu. Kanaafiyyuu warroota sanii fi dhaamsi kiyya isiniif. Ollaarratti saayinaaf godhaa. Because tempileetii adda addaa xalayaa barreessitanii sutii gote yeroo mara hin ergin. At least jimaata hin ergattanii abdeetii waan jirurraa. Kanaaf it's very important isin qarqaaree jedha. Jaalamaan dabre ijaarramiinsa irratti tolee hin jedhe ijaarramiinsa irratti dhuguma rabbii isaa 14-15 akkuma durii dalagaa garuu as bahu because akkuma isin jedhe mootummaan durii sun kufee haarofni ganaadha. Just rakkoo adda addaa ture wanni dhimma biyya keenya waan dalagamaa jiru waan hin jirree fi saniif hedduudhaan callisee jedhee amma immoo qabxii lamataarra kan hin jedhee torbaan dhufu kana ta'ee jedhee at least daqiiqaa 30 illee taatu guyyaa 5 as dhufu kanaa fi kaleerra dubbadhee jira hadhallee amma engage you guys. Kanaafi wanni isinirraa barbaadu please follow na godha. Ani yeroo baay'ee share illee godha akkanillee godha isin jedhu. Because isin iyyuu ni gootanii nan argee jedha. Garuu this is very important. Qabsoo Oromoo kana warri biyyaallee kumaatamaan kan jirtan kana dubbistanii warra Middle East jirtan hedduun beeka. Hedduun keessan kanatti katabanii maa miidiyaa irraa baddee ka jedhu maa jal'istee maal haa goonu ka kanarraa naa bilbiltanii jettan naaf mijaa'uu dhabee isiniif deebisaa naaf folchaa. Warroonni kun marti nuka gubattanii maal goona ka jettanii now is the time. Now is the time because gurri qabna ija qabna kan ulaalaa jiruuf kan dhageeffataa jiru. Kanaafiyyuu torbaan kana keessatti haala adda addaa irratti isinitti barbaada. Kanaafiyyuu share godhaa follow na godhaa. Waan jenne kana immoo haga dandeettanitti hojiirra oolchaa. Because guddattee fi dubbii fardatti fe'anii dubbachuu qofa osoo hin ta'in dubbiin teenya bakka waa'irra haa buutuu barbaanna. Kanaafiyyuu bakka jirtan mara irratti even yoo diisiilee dhaquu kan dandeenye taate hopefully galgalallee yoo ta'u hadhallee deebii baadhee baruu dafanii hin deebi'ee jira. Because wal galgaltaa murtii lamatu jira walitti wal gahanii murteessanii abdeetii isinii kennee jira jechuudha irratti. Kabira maaliin yaa warra xiqqooma asirratti dhumarratti argee jedhee duula adda addaa irratti kan godhaa jirtanii taargeetii kan jedhu amma gaafa amma hiriirri sun akka tasaa kamsaarra oolee jedhee warri dhufuu hin dandeenye immoo maal godhuu dandeettanii warri Ameerikaa keessa hin jirre immoo maal godhuu qabdanii because amma akkasumatti biyyoota hedduutti dhiibaa jira. Including Australia qabanii nuti warra Euroopii wajjin walitti dhiyeennaan dalagnee jenna because waltaana irra kan jiru Professor Fatil hin jirni so update san MP adda addaatiin waan haasa'an nuuf himanii anillee sometimes isiniif himee jira jechuudha. Kanaafiyyuu warra dhaquu hin dandeenye
dargaggootaaf Tiwiitarii warra Tiwiitii gochuu danda'u qopheessaa jiran fantaastik san godhaa. Garee Tiwiitarii godhaa jiran kun nuti illee hirmaanne jennaan. Warra kaawwaniif ammoo xalayaa tampileetii kan bira uumaa. Kan uumne amma kalii galgala ergine ni jira. Warra membarii keenyaa sani ollaa irratti ni kennee jenna. Warri isinii galee wantuma isin gootan koppii peesti gootanii maqaa keessan koppii jechuun fudhattanii maqaa keessanitti guutanii imeelii erguu qofa. Infaakti bakka imeelii akka eessaa akka argattan websaayitii keenya irra jira. Warra telefoon bilbiluu barbaadanii illee websaayitii keenya irra jira. So kanneen fooloo godhaan laalaa because it is very important yeroo jijjiirama guddaa keessa jirra. Kanaafiyyuu hirmaannaan keessan yoomiyyuu olitti barbaachisaadha isin jedha. Meeqaphii kaawwan biruufin dhiisee jedha. Torbaan dhufu kana chaalenjii guddaa ofiif kennee jira. Isinillee itti hirmaachisu yaada keessan dhagahu kan ta'e. Kanaafiyyuu asuma irratti dhiisee jedha. Galatooma.